oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed arra ganama wayita Soomaaliyaa galan buufata xiyyaaraa Soomaaliyaatti dhukaasni guddaan banamuun dhaga'ame. Bulchaan Itoophiyaa akkuma eeggame daawwannaadhaaf Soomaaliyaa seenanii simannaa guddaanis godhameefii jiraachuu miidiyaaleen Soomaaliyaa gabaasan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Soomaaliyaa seenuu dura qophiin Soomaaliyaa keessatti taasifame maal fakkaata? Akkasumas ammoo buufata xiyyaaraatti maaltu mudate? Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun mootummaa ce'umsaa jechuudhaan yaadni KFO fi ABO'n dhiyeessan abjuu hin dhugoomne ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Mootummaan Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu ibsa KFO fi ABO'n baasaniif deebi'ii laateera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin miidiyaan guddichi mootummaa FBC'n erga waaltaadhaan walitti dabalamee kaasee hojjettoota wal beekamtiidhaan qacaraa jira jedhame. Kana hordofee hojjettoonni dhaabbatichaa seeraan alummaa miidiyicha keessatti babal'ateera jechuudhaan xalayaa barreessaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Hararitti mootummaan naannoo Hararii hiyyeessoota Oromoo daandii gubbaa jiraatan buqqaasee magaalaa keessaa ari'aa jira jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy ganama arraa wayita Soomaaliyaa galan buufata xiyyaaraa Soomaaliyaatti dhukaasni guddaan banamuun dhaga'ame. Bulchaan Itoophiyaa akkuma eeggame daawwannaadhaaf Soomaaliyaa seenanii simannaa guddaanis godhameefii jiraachuu miidiyaaleen Soomaaliyaa gabaasan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed arra daawwannaadhaaf Moqaadishoo galuu isaanii dura isa simachuudhaaf Moqaadishoo keessatti qophii guddaan taasifamaa tureera. Sababa ministeerri muummee Abiy Ahmed achi gahaniin Moqaadishoon ganama arraa irraa eegaltee manneen barnootaa hunda cufteetti. Waajjiraaleen mootummaa tokkolleen Soomaaliyaa keessatti arra hojii dhaabaniiru. Daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo keessaa hedduun isaanii cufamaniiru. Sochiin konkolaataa hedduun akka hin jirre BBC'n afaan Soomaalee namoota ijaan argan wabeeffachuun gabaaseera. Kana qofaa miti humni nageenyaa lakkoofsaan guddaa ta'es magaalaa Moqaadishoo keessatti bobbaafamanii argamu. Biilboordii fi iskiriiniin magaalaa Moqaadishoo keessa jiru hundi isaanii suuraa ministeera muummee Abiy Ahmed agarsiisuun bulchaa Itoophiyaa Abiy Ahmed baga nagaan gara Moqaadishoo dhufte ergaa jedhus dabarsaa akka jiran BBC'n afaan Somaalee gabaaseera. Qophiin bal'aan kun erga taasifamee booda ministeerri muummee Abiy Ahmedis akkuma eeggametti arra ganama sa'aatii 4 irratti Soomaaliyaa galaniiru. Akkuma Moqaadishoo gahaniin simannaa guddaan godhamuu fi TV'n biyyaalessa Soomaaliyaa sonaan gabaaseera. Simannaa kan godhaniif ammoo bulchaa Soomaaliyaa kan ta'an Pirezidaant Hassan Sheikh Mahamud turan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed waliigaltee Hargeysaa waliin mallatteessa hin haqu taanaan waraana irratti banna jechuudhaan dhaadachaa kan turan Hassan Sheikh Mahamud arra Abiy simataniiru. Ji'a dabree keessa Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud dursanii Finfinnee daawwatanii turan. Wayita Finfinnee daawwatan Hassan Sheikh Mahamud simannaa guddaan Abiyyiin taasifameefii ture. Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaaliilaand waliin mallatteessite hordofee gara waggaa tokkootiif wal dhabanii turuun ni yaadatama. Waldhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate nagaan akka furamuuf biyyoonni hedduu yaalanis milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee Turkiin biyyoota lamaan ji'a muddee guyyaa 11 araarsitee turte. Jaarsummaa Turkiitiin erga araaramanii booda ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo jalqabaatiif har'a gara Moqaadishoo deemuu isaaniiti. Kanaanis arra Hassan Sheikh Mahamud waliin dhimma Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti Abiyyi akka mari'atan ibsameera. Kunis qaamuma waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuu akka ta'e himameeti jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Moqaadishootti arra taasisan kanaan pirezidaantii biyyattii Hassan Sheikh Mahamud waliin ta'uunillee masaraa pirezidaantii Soomaaliyaa haarawa ijaarame akka eebbisiisan gabaafameera. Irra caalaatti garuu hariiroo biyyoota lamaanii waggaa tokkoof addaan citee ture deebisuudhaaf Abiyyi Moqaadishoo galanii
jedhame. Kun osoo kanaan jiru ministeerri muummee Abiyyi Ahmad magaalaa Moqaadishoo wayita seenan buufata xiyyaaraatti dhukaasni hamaan dhagahameera. Bulchaan Itoophiyaa osoo buufata xiyyaaraa hin ga'in daqiiqaa muraasa dursee dhukaasni jabaan buufata xiyyaarichaa Adan Addeetti akka baname Garawee online gabaaseera. Garawee online gabaasa wayita ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Moqaadishoo ga'utti oduu ammee jechuudhaan gadhiiseen buufata xiyyaaraa Adan Addeetti haleellaa jabaan akka raawwatame gabaasni kun eeram. Dhukaasni ture kun simannaadhaaf akka hin taane kan ere gabaasichi dhukaasni ture haleellaa hidhattoonni raawwatanidha jedheeram. Haleellichi kan raawwatame ministeerri muummee Abiyyi Ahmad osoo buufata xiyyaaraa hin ga'in ture. Haaluma wal fakkaatuun miidiyaa mootummaa Soomaaliyaa guddichi Sonaanilleen gabaasa hojjateen ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Soomaaliyaa seenuu isaanii dursee haleellaan garee shororkeessitootaatiin raawwatamuu mirkaneesseeram. Akkuma yaadatamu torbaanuma kana keessa ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi ajajaa waraana Soomaaliyaa Meejor Jeneraal Odo'aa Yuusuf waraanni Itoophiyaa ergama haroo gamtaa Afrikaa keessatti akka qooda fudhatu irratti walii galanii turan. Xumura torban darbee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gara Moqaadishootti yeroo imalan hoogganaa tika Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Hussein fudhatanii Moqaadishoo dhaqan. Hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waggaa tokkoof erga addaan citee booda amma haala gaariin deebi'uu isaa agarsiisa jedhame. Haa ta'u malee xiinxaltoonni tokko tokko hariiroo amma Soomaaliyaa fi Itoophiyaan deeffachaa jiran kanarratti sodaa guddaa qaban ni ibsu. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud ammas garagaluu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa immoo waliigaltee Soomaaliyaa waliin godhu kamuu keessatti of eeggannoo gochuu qabaa jedhu namoonni siyaasaa. Oduu biraatiin mootummaa ce'umsaa jechuudhaan yaadni KFO fi ABO'n dhiyeessan abjuu hin dhugoomne ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Mootummaan Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu ibsa KFO'tii fi ABO'tiif deebii laateera. Torbaan kana guutuu ijoo dubbii kan ta'e waa'een kora waliinii KFO'tii fi ABO ammallee ajandaa dubbii ta'uu itti fufeera. Guyyootaaf dhimma kanarratti deebii osoo hin kennin kan ture mootummaan naannoo Oromiyaas amma deebii laachuu isaati. Kora KFO fi ABO'n tibbana magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti gaggeessan irratti bakka bu'oonni hawaasa Oromoo koricharratti hirmaatan amaanaa jechuudhaan KFO fi ABO'n mootummaa ce'umsaa akka hundeessan gaafatanii turan. Marii kana kan qopheesse jalqabuma mootummaa federaalaa akka ta'e ibsamaa ture. Baasiin isaa hundis mootummaadhaanii jedhamee ture. Marii KFO'tii fi ABO kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa homaa akka hin hirmaanne maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban ni himu. Dhaabonni siyaasaa Oromoo kun walitti dhufuuf ammoo mootummaa federaalaa caalaa yeroo kamuu mootummaa naannoo Oromiyaatu sodaa qabaa jedhu qaamonni siyaasaa kana itti dhiyeenyaan hordofan. Haaluma kanaan kora KFO'tii fi ABO'n tibbana gaggeessan hordofee gareen Shimallis Abdiisaa ijaaree jaarsoolee Oromoo bal'inaan osoo arrabsanii mul'ataniiru. Keessumaa gareen raayyaa miidiyaa kan Shimallis Abdiisaatii fi Adaanech Abeebee ijaaran bal'inaan hooggantoota KFO'tii fi ABO arrabsaa turan. Dhimma mootummaa ce'umsaatiin mootummaa naannoo Oromiyaatu rifataa jedhama. Kana ammoo eda mootummaan naannoo Oromiyaa mirkaneesseera. Atakaaroo mootummaa ce'umsaa kana ilaalchisuun kaleessa galgala qaamonni akka KFO'tii fi mootummaa naannoo Oromiyaa Dabrees WBO'n VOA'dhaaf yaada laataniiru. Kora tibbanaa ilaalchisee Piroofeesar Mararaa Guddinaa yaada sagalee Ameerikaatiif kaleessa galgala kennaniin yaadni marii kun jalqaba nurraa kan maddeedha jedhan. Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin qaamota siyaasaa Oromoo gidduutti akka gaggeeffamu hawaasni keenya deddeebiin gaafachaa tureera. Kanumaaf nutis mariin akka gaggeeffamu walii gallee KFO fi ABO'n ni mari'anne jedhan. Gama biraatiin dhimma mootummaa ce'umsaa ilaalchisuun mootummaa ce'umsaa malee furmaanni biraa hin jiru. Summaaf hin kaafne jennaan Piroofeesartichi akkas jedhan. Nuti wanti ammatti mootummaa ce'umsaa kaafneef akka furmaataatti yaada jalqabaati jenneeti jedhan. Filannoo dhufu eeguun ni danda'ama, garuu filannoon dhufu sun haqaan gaggeeffama, dhugumaan kan gaggeeffamudha. Kana sodaa waan qabnuuf jalqaba rakkoo Oromiyaa furuudhaaf mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba jennee gaafanne jedhan. Gama biraatiin kora isaanii kana ilaalchisuun mormii gama WBO'tiin isaan mudate ilaalchisee Piroofeesar Mararaa Guddinaa nuti gama keenyaan waraanni bilisummaa Oromoo akka hin hafneef isaanis mootummaa ce'umsaa keessatti akka hammataman jennee gaafanneerraa jedhan. Isaan ammoo kora keenya mormuu mirga qaban kan jedhan Piroofeesar Mararaa Guddinaa baasii kora sanaa guutummaan guututti mootummaatu baasee jedhama. Dhugaadhaa jennaan Piroofeesartichi akkanaan deebisan.
Odeeffannoon dhimma baasii kanaan wal qabatee deemaa jiru olola jedhaniiru Piroofeesar Mararaa Guddinaa. ABO fi KFO'n mootummaa ce'umsaa kaasuu kanaan baay'ee rifateera kan jedhamu mootummaan Shimallis eda ibsa laateen mormii isaa dhageessiseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin ibsi KFO fi ABO'n baasan jirra jechuudhaaf yoo ta'e malee homaa hin jijjiiru jedheera. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa laataniin mootummaa ce'umsaa jechuudhaan wanti isaan qabatanii dhufan abjuu dhugoomuu hin dandeenyedha jechuun mormii qaban ibsan. Ibsi isaan baasan ibsa abjuu dhugoomuu hin dandeenye waan ta'eef ma fudhatamaa hin qabu. Paartileen kun ibsa akkasii maaliif baasan jennee yoo fudhannee ilaallu. Obbo Haayiluu Addunyaa amma gaaffiin kun kan ka'eef nagaan naannoo Oromiyaa deebi'aa waan jiruuf kanaan immoo rifatanii qaamonni siyaasaa Oromootis abjuu hin dhugoomne qabatanii dhufan. Kanaaf ammoo mootummaa ce'umsaa jechuudhaan wacanii jechuun deebisaa laatan. Oduu biraatiin miidiyaan guddichi mootummaa FBC'n erga waaltaadhaan walitti dabalame kaasee hojjettoota wal beekamtiidhaan qacaraa jira jedhame. Kana hordofee hojjettoonni dhaabbatichaa seeraan alummaatu raawwatamaa jira jechuudhaan xalayaa barreessaniiru. Akkuma Eertiraa kaayyoo miidiyaa biyyattii tokkotti deebisuu kan qaban ministeerri muummee Abiy miidiyaa biyyaalessaa waaltaa guutummaatti diiganii faanaatti dabaluun ni yaadatama. Sababii kana yoo ibsanis ministeerri muummee Abiy miidiyaa guddaa tokko uumuu barbaanneetii jedhu. Ta'us garuu dhugaan jiru bulchaan Itoophiyaa fedhiin isaanii miidiyaalee biyyattii kan mootummaatis ta'e kan dhuunfaa dhabamsiisuun kaayyoo miidiyaa tokko qofa hambisuu akka qabantu ibsama. Ji'oota dura erga faanaan waaltaa ofitti dabale kaasee hojjettoonni miidiyaa kanaa hedduun isaanii ari'amanii firri miidiyaa kanatti wal waamaa jiraachuun dhaga'ameera. Gabaasa kaleessa ba'een dhaabbanni Faanaa Broadcasting Corporation dhiheenya kana waaltaadhaan walitti makamuu isaa hordofuun gochoonni qaxarrii seeraan alaa hedduun akka raawwataman hojjettoonni ibsaniiru. Hojjettoonni miidiyaa kanaa yaada laataniin Faanaan waaltaadhaan walitti makamuu hordofuun hojjettoota amma jiran ciccimoo fi ciccimoo kan hin taanes sadarkaa aangoo isaanii dabalaa jiraachuu himan. Kan nama dhibu hojjettoonni FBC keessaa dhibbeentaa 95 ol michoota dhiyoo ministeera turizimii ammaa Salamaawit Kaasaati jechuun ibsan. Hojjettoonni FBC hojjetaan dhaabbatichaa tokko akka himutti namoonni amma dura biyyaafis ta'e miidiyaa kana keessatti cimanii hojjetan hedduun ari'amaniiru jedhama. Kanneen sadarkaan isaanii guddachuu dhorkamanii fi sababa kanaan yookaan ammoo walitti dabalamuu miidiyaalee kanaatiin ari'aman danuu ta'uu kan himu hojjetaan FBC kun gama biraatiin namoonni ga'umsa hin qabne muuxannoo damee kanaa tokkollee kan hin qabne hojii gaggeessaa fi daayireektara FBC ta'uun kan muudamanilleen akka jiran hojjetaan dhaabbatichaa ragaadhaan dhiyeessuun ni himu. Adeemsi FBC'n itti deemaa jiru guutummaan guututti namoota ganda tokko yookaan maatii tokko qacaruu taheeraa jedhu hojjettoonni. Oduu teenya xumuraatiin magaalaa Hararitti mootummaan naannoo Hararii hiyyeessa daandii gubbaa jiraatu buqqaasee magaalaa keessaa ari'aa jira jedhame. Magaalaa guddoo Harargee bahaa tan taatee fi amma immoo naannoo jettee tan of waamtu magaalli Harar waggootaniif dhalattoota Oromoo buqqaaftee guddachaa turteetti. Ejem odeeffannoo jiraattoota magaalaa Hararirraa argateen as dhiyoo magaalattiin misooma kooriidariitiin wal qabatee namoota daandii gubbaa jiraatan tokkoon keessan asii bahaa jechuun ari'aa jirti jedhameera. Qondaaltonni sabaan Hararii ta'an nuti saba waaqni eebbiseedha jechuudhaan dhalattoota Oromoo hiyyummaa fi xiinsammuudhaan miidhamanii daandii gubbaa jiraatan akka abaarsaatti ilaaluun daandii irraa ari'aa jiraachuu fi akkasumas immoo magaalaa Hararii baasaa jiraachuu mirkaneeffanneera. Magaalota baha Oromiyaa keessaa tokko kan taate Harar waggootaniif sabni xiqqaan 100,000 hin caalle Oromoota miiliyoonaan buqqaasee magaalattii ijaarrachaa tureera. Qe'ee Oromoo wayyaaneen cirtee ormaaf murteessite keessaa tokko kan taate magaalaan Harar erga ministeerri muummee Abiy aangoo qabatees magaalaa Oromoota dhiibdu taateetti. Irra deddeebiidhaan magaalattii tana keessatti manneen uummataa diiguun akkasumas immoo dhalattoonni Oromoo manneen akka magaalattiitti hin ijaarranne dhoorkuu isin biraan gahaa turreeti jirra. Odeeffannoo biraatiin angolitti deebinutti yeroo gaarii.